keessummaan koo har'aammoo nama dinqisiifatan nama baay'ee jaallatamuuf baay'ee kabajan akka ta'e shakkii tokko illee hin qabu. Eenyu seetan? Juhaar. Yaa Juhaar Mahammad. Miidiyaan qabsooftee haqa Oromoon qabu addunyaatti mul'ifte. Yaa Juhaar Mahammad ifti kun siin ifte. Baga biyya keetti nagaadhaan nuu dhufte siin jetti funyeeshoo anaa dhufte. Juhaar keenya. Ijoollummaa keetti re'ee tiksitee taa'e. Sirriitti. Sirriitti. Kanaaf kan obsa qabaatte. Bakka ladhiittee hin jiru gama miila. Ogaayetta namni re'ee tiksee hoolaas horiirraas obsa qaba. Atis kanaaf fakkaata miidiyaan si'a meeqa yeroo cufamu waan baay'een yeroo sirra ga'u obsaan kan guyyitti har'aa geesse. Re'ee tiksee jira ijoollummaan kiyyas hedduu hama ture. Ijoollummaa dhagaa mukatti bu'aatiin guddadhe kanaaf obsa horadhe. Obsa qabdaa jechuudha. Juhaar baay'inaan ispoortii mana biiroodha. Ani garuu gara gama kootti maaliin yaadaa jira xiyyaaruma tokko toon bitee kennaa sii kenne. Birrii meeqa xiyyaarri? Xiyyaarri moo warra dureeyyii kana gaafanna. Isaanumaan gaaffee. Ati keetu waggatuma xiqqeetaa koo hin beeka. Anin jedhu mee har'a kaleessa yeroo qabsoo eegalte yeroo haqa Oromoo dubbachuu jalqabde guyyitti har'arra geenye kanarra hin geenyetti yaaddee ture. Shakkii tokko malee gaafuma ijoollummaa waan kanarratti hirmaadde boodarra garuu erga keessattuu barnootaanis muuxannoonis erga guddadde tarsiimoo baafnee eeggatti seenne booda sirna kana akka jijjiirru shakkii tokko hin qabu ture. Wanni jiru yoo jiraate xiqqoo saffifne yoo xiqqaate 2020tti sirna kana unkuteessine uummata keenya waan tokkotti akka baafnu shakkii tokko hin qabu ture. Moo namni baay'ee waan callisee dhaadu itti fakkaata ture yookaan televiziyoona rabba'ee hin kufifne sirna kana uummata keenya bilisa baafnu ganan jedhu itti fakkaata garuu waan tarsiimoodhaan masa kamee fi waan tokkummaadhaan irratti qabsoofna waan tureef keessattuu immoo dhugaa waan qabnuuf akka mo'annu shakkii tokko hin qabu ture. Yeroo hunda haasaa kee keessa haasaa kee hundayyuu nan jaalladha. Dhugaa waan qabnuuf hin mo'anna sheettu. Namni dhugaa qabu edaa hin mo'ata. Uummanni keenya dhugaa qaba. Uummanni keenya biyya ofiitirratti qe'ee ofiitirratti abbaa ta'uu barbaade. Qe'ee keenya irraa deemaa hin jenne. Dhageen Oromotuma hin jenne dhageen Oromota cunqursa hin jenne. Ani uummata Oromoo kan hin qabsaa'e Oromoo waan ta'ee qofaaf miti. Uummata dhugumaan dhugaa qabuu fi uummata lafumaa ka'anii itti roorrisan cunqursan bakka garallee wal sassaabanii dhufanii saaman boochisan hidhan waan ta'eef uummata addunyaa irratti dhugaan jalaa dabee fi dhugaan jalaa sarbame keessaa tokko uummata Oromooti. Kaleessa yeroo shorof keessaa siin jedhan maal sitti dhaga'ama ture? Nan boonan ture. Na boonsa ture. Dhugaa hangaafanni himatame shoror keessummaan hedduun boone. Maaliif uummata Oromootiif jecha shoror keessummaa jedhamuun anaaf akka baajii takkaahuu akka kennaa addaatti akka kabajaa guddaa mootummaan Itoophiyaa meedaaliyaa guddaa narra kaa'etti fudhate gaafa isaan himatan. Konfidensiin kun eessaa dhufee Jawaar? Barumsumarraa moo kennaa rabbi ganama sii kenne moo roorroo uummata Oromoo irra gahurraa kaatee moo cimina haadha warraa keeti moo mee walumatti qabiitii daawwattoota bira nu geessise? Tokkoffaan qabsootti hin dhaladhe. Abba sadaffarra jirra. Naannoo itti dhaladhetti waan ijoollee naannoo abaaboon ture waan ta'eef roorroo uummata keenya irra gahu nan beeka. Qabsaa'ota jalatti hin guddadhe nan beeka. San booda barnoota hin cimsadhee jira. Waan hin baradhetti immoo sirriitti hin dubbisee sirriitti hin qayyabadhe. San caalaa garuu uummata Oromoo nan beeka sirriitti hin beeka. Uummata Oromoo sirriitti waan hin beekuuf hanga paaspoortii kiyya na haaromsee jedhaniitti nan dhudhufan ture. Kanaaf uummata kana waan hin beekuuf humna isaan qaban waan hin beekuuf dhugaa isaanii waan hin beekuuf dhaloonni immoo jalaa dhufu hagam takka cimaa akka ta'e waan hin beekuuf saniifin qoma dhayadhee tarsiimoo baafnetti illee waan hin amanuuf saniifin qoma dhayadhee dhaadachaa ture. Haati manaa keessa dubartii cimtuu ilaalchi siyaasaatiinis barumsaan waan hundaan dubartii cimtuudha yoo mee waa'ee arfaasee xinnoo daawwattoota bira nu geessise. Qabsooftuudha. Akkuma biyya sanitti agartee waldaa dargaggoota eegalle waldaa dargaggoo keessatti warra bu'uureessa dura warra bu'uureessa keessaa nama hedduu uummata kana jaalattu nama uummata kanaaf keessattuu biyya Ameerikaa keessatti ijoollee jalaa dhufanis warra qaree ol guddisee nama cimtuudha. Nama gama hooggansaatiinis na caalu gama hundaan keessattuu gama obsaatiin gama uummata kana danda'uutiin nama hedduu cimaa fi waa hedduu uummata kanaaf buusee gara fuuldurallee buusu. Amma milkaa'ina kee duuba isheen si gargaarteetti? Definitely. I think mana keessa obsi jiraachuun isheenis warri kiyyas warri maatii kiyyas
agartee waggaa namni tokko Ameerikaa dhaqu maatiin as jiru nu gargaaraa nu guddisaa biizinasii nu banaa mana nu ijaareedha. Warra kiyya takka waan akkasii na gaafatan hin beekan. Yoo gaafa itti hammaattee namni dhibame faa taate malee wanummaa maatiin kiyya waan akkasii na gaafatan hin beekan. Kanaafi ani yeroo baay'ee yeroon torbaan lama sadii biiroo taa'u jira. Haadha xiyya torbaan ji'a sadiitti faa ijoolleen faa bira dhaqanii bilbilanii qunnamsiisanii. Kanaaf yani maatii irratti emotional attachment hin qabu. Kanaaf maatiin obsuun otoo maatiin mana keessa akkasii sitti nyakkisu taate milkaa'oftu. Yeroo ati biiroo bultuufas isheen waalli isheetti nagahamu si hubatti. Wal hubannaa guddaa jira maaliif qabsoo keessa jirra. Qabsoo kana walumaan keessa waan jirruuf bu'aan uummata hundaaf waan ta'eef kaayyoo maatiin keenyas garuu hundaan duratti qabsaa'e waan ta'eef wal hubannaa guddaa jira. Ijoollee meeqa qabdu? Tokko. Maqaasa? Oromoo. Maaf Oromoo itti? Waa lama tokko anis haati isaas gosoo irraa dhalanne. Ishiin abbaan ishee warra Wallaggaati warra Calleyaati. Haati ishee warra Booranaati. Ani immoo abbaan kee warra Arsiiti. Haati Tuulama kan inni dhaladhe immoo Aadaa Harargee keessatti. Kanaaf namni waggaa waliin nu dhufee nu gaafatu iyyuu isin dhuumatti kuni maatii Oromooti nu jedhan durumaa'u. Kanaaf mucaan immoo dhalatu waa shan walitti dammaramee dhalatee adeere. Kanaaf Oromoo jennaan immoo Facebook irratti maqaa itti baasaa jennu gan dhalatu jedhu. Namni hundi maqaa baay'ee itti baase. Qabsoo qeerroo wayyaan illee keedeentu jira baay'ee jirtu. Kanaaf haala kun Oromoo tana maaltu toltaa jennee galaalle. Maquma isaanii haa kennuu fi akka irratti wal lollenne maqaa Oromoo irbaafne. Maqaa bareedaa. Mee egaa takka makmaaksa keessatti ibiddi daaraa ashaayama. Johaar garuu ilma Johaar caalu akka nu ta'u abdii guddaa qabna. Oromoon immoo kan Johaar caalaa kanaa boodallee egaa hin beekamu amma bilisoomne irra xumurree irrachuu baannullee kanaa booda gabrummaan kaleessa turte nutti hin deebitu. Galanni siif warra lubbuu isaanii dabarsee qeerroof galanni haa ta'u. Mee hawwiin kee wanti ati barbaaddu hundi sii milkaa'eeraa? Ani gaafa kiyyaani nama xurataa baay'ee bahuun fedha maaliif hamman danda'u waan hin beeku uummata kanarraa hin qusanne. Kanaaf Rabbis na gargaareera bakka tokkoon geenye irra gara tokkotti ceesifne yeroo qonnaa qabsoo tokko xumurree karaa lammattaatti ceenee jirra. Haa taatu immoo hanga lubbuun jirutti hanga fayyaa qabutti hanga lubbuun jirutti uummata kana gara hin dandeenye tajaajiluu ittiin fuufa. Keessattuu injifannoon amma argame kun akka lafa qabatuuf hooggansa gama mootummaatiin ta'ee gama mormitootaa jiru gorsuudhaan dhidhiibuudhaan jajjabeessuudhaan akkasumas immoo qeerroon waan kana irratti qabsaa'ee asiin gahe kun waan taarisaa akka namni gorfachuudhaan karaa qabsiisuudhaan tarsiimoo baasuudhaan gara fuulduraatti fufaa bakka inni irra gahetti nama har'a hunduu illee gaabu. Hunduutu ganaa jiraata. Amma biyya kee taa'uu moo Ameerikaatti deebiteetu jireenya kee jiraachuu barbaadda gara fuuldura? Ani galeera asitti. Galte already. Durillee hoggaan achii ka'ullee probably percentage 95 ture. Amma eegan dhufe booda rakkoo hedduun argaa jira. Injifannoon argame kun lafa hin qabanne. Taayitaa mootummaa qabanne malee caasaa mootummaa harkatti hin galfanne. Dargaggeessi kun waan ta'eef dinagdee harkatti galfachuu danda'u qaba, hojii argachuu danda'u qaba. Caasaa mootummaa gubbaa hamma gaditti akka uummata biyya kanaatiif ta'utti ijaaruudha barbaachisa. Kanarratti walirratti ilaaluu hin danda'amu. Obboleeyyan keenya taayitaa siyaasaa harkaa qaban qofatti dhiisuu hin dandeenyu. Hawaasa keenya ijaaruu qabna. Hawaasa keenya kan dinagdeedha ijaaruu qabna. Artistoota keenya ijaaruu qabna. Dargaggeessa kana ijaaruu kanarratti ittiin deemuu barbaachisa. Kanaaf hojii guddaa jira. Kanaaf beekumsa hin qabuunii fi humna hin qabuun akka waan biyya sanitti hojjechaa turetti amma garuu hedduun itti amane. Kanaaf biyya kana galee amma danda'ametti obboleeyyan kee hojii hojjechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Aartii keessa maal jaallatte? Aartii ani sirba dhaggeeffadha. Dur nan barreessan ture beektaan. Maal? Dur walaloo san barreessan ture. Inni amma walaloo kan sirba tokko nuu jechuu dandeessaa? Sagaleen kiyya nama ari'a. Laaliituma takka kaabbitoota akka kaalii birraa warra durii keessaa Aadam Haaruun tokkuma yeranuu kaa'e. Atumtotoo sagaleetiin garuu lakki televiina jennaan namni televiina cabsa. Otoo an barbaadde dubbatte siif televiina dhaggeeffatu malee. Dubbii kiyya jaalatan sirba kiyyaan dubbii kana iyyuu jala balleessuu barbaadu. Gara fuulduraa wannis waan koomedii nama bashannansiisa hiriyoota kee baay'ee bohaarsi ta'an kun amma mugaadha. Yeroo tokko yeroo mataa kiyya dhibuu fi xiqqoo ol bohaarsuu barbaadnu
Yeroo tokko nan qoosa. Tasfaanaan. Siiriyaas ta'uu bara amman baradheen. Hangaafa ijoollee nama hedduu taphatu. Nama hedduu lolus nama hedduu taphatus. Amma actually afaan adabaatu amman baradhe. Duraan hedduu nama arrabsan. Amma sirna barachuutti hin jiru. Warruma harargeetu ifa dubbata. Arrabsoota hin ta'in garaatti qabachuu hin danda'anii uummata beekaadha, uummata sabboonaadha. Ifa waan dubbataniif komeedii dandeessa taanaan garuu fuunyee shoorratti diraamaa tokko fa'aa komeedii fa'aa si hojjechiifna gara fuuldura. Gatiin sirrii taanaan homa. Siif gatii madaalu kaffaluu hin danda'u. Galanni kee walumatti qabne bilisummaa uumaan sii deebisna kan kee. Mee gara fuulduraas yookaan Oromoos yeroo keegaa yeroo dhiphoo akka taate nan beeka. Qeerroottis uummatuma Oromootti maal jetta? As geenyee jirra. Laaftuutas hin geenye kan akka yaadatan hin barbaada. Nama hedduudha gaara keessatti dhabne, nama hedduutu mana hidhaatti dhabne, nama hedduudha allaattiin nyaatte, hedduudha qurxummiin nyaatte. Jarmanitti beektaa ijoolleen jarman hoggaa qoostu qurxummiin galaanaatu afaan Oromoo haasofte hin jaan. Kuni qoosaa miti namni keenya waan xiqqaa keessa hin dabarre. Laaftuutti hin arganne. Namni keenya xiqqoo irraanfachuu illee eegala. Oromis xiqqoo waan nuti finne kana laaffisee ilaalaa fakkaata. Kanaaf Oromas yaadachiisuu ofii yaadachiisuu barbaachisa waan irra dabarre. Waan warras irraas kun. Waan laafaa miti. Wareegama guddaa, aarsaa guddaa, hiraara guddaa keessa dabarreeti. Waggoota 50 dabre kana as geenye. Tokko san yaadachuu qabu manni. Lammaffaa immoo san yaadachaa buleen keenya kan dhiiga isaanii jeessanii lafee isaanii bittimsanii ofiif miti. Uummanni keenya kan irraa hafe dhaloonni keenya nu duubaan dhufaa jiru akka keenyatti roorroo akka hin dhaalleef, akka keenyatti gabrummaa akka hin dhaalleef, akka keenyatti biyya ofii irratti hiyyoomanii baqqachuu akka hin dhaalleef. Kanaaf isaan yaadachuu jechuun wareegamtoota keenya kabajuu jechuun akeekaaf kaayyoo isaan irratti wareegamanii san bakkaan gahudha. San bakkaan gahuudhaaf ammoo hojii guddaa gaafata. Yeroo ammaatti irratti amma tokko xiqqoo obsuu fi tasgabbeessuu gaa jennu garuu galanii rafuu miti. Garuu rafuunillee ija takkaan banannee rafuu danda'uudha qabna. Kanarratti cimsinee hojjechuudha qabna. Biyya tana gara seera dimokiraasiitii fi nagayaatti ceesisuu qabna. Ormi nu shakka. Shakkii kana immoo waywaachuudhaan fi kakachuudhaan amansiisuu hin dandeenye hojii qofaan. Dura Oromoon homaa fiduu hin danda'u. Mootummaa jijjiiruu hin danda'u. Oromoon tokko ta'uu hin danda'u jaan. Tokko taanee itti agarsiifneerra. Mootummaa amma dilbii ga'u san lafaan geenye itti agarsiifnee jirra. Waa hedduu itti agarsiifnee jirra. Amma immoo Oromoo waluun bulchuu Itoophiyaa bulchuu dhiisii jedhan. Biyya sin bulchina. Itti agarsiifna. Bulchuu hoggaa jechuun dhiituu miti. Tarsiimoof imaamata sirriitiin biyya sana agarsiifna dimokiraasii ceesisuu danda'uudha qabna. Hiyyummaa warri dura saamichaa irra ture. Inni immoo saamichaa osoo hin ta'in biyya sana saamsanii fayyeessanii walitti suphanii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudha. Maaliif wanni nama keenyaa ta'u wanni Oromoo ta'u Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti hin ta'a. Wanni Oromoo hin taane immoo hin ta'uuf. Kanaaf gara fuulduraa dabruu irratti wanni hawaasa keenyatti dhaamuu barbaadu wal dhaggeeffachaa waliin tarkaanfachaa nu waan nuufis ormaafis ta'u waan mataa keenya wal nu qabachiisu. Har'a injifannoodhaan mataa wal qabanne borommoo sirna dimokiraasii yoo gardaamne misooma yoo ijaarre gaanfa Afrikaa kan saamichaaf ajjeechaaf jeequmsaan beekamu kana gama nagayaatti gama misoomaatiif gama naannoo haqi uummataa eegamutti yoo jijjiirre Oromoon bara baraan kabajaa guddaa argataa deema jechuudha. Oromoon bara baraan kabajaa guddaa argatu jechuun wareegamtoonni keenya bara baraan waan gaariidhaan maqaan isaanii ka'a. Nullee dhaloota imaanaa nyaate sun ta'in dhaloota imaanaa bakkaan ga'ee taana jechuudha. Amma warra obboloota keenya taayitaarra jiranii obsa baay'isanii obsi isaanii kun immoo nu tuffachiisee uummanni. Kanoo maa ittata? Maallee akka Oromaatti shibilliqiin adeemuu barbaadan akkas miti. Akkas miti suni namicha Liibiyaa tokko maal jedhee abbaan bilisummaa isaanii lola warra Awurooppaa wajjin hoggaa lolani warra Awurooppaa hoggaa loltoota Liibiyaa qabe hin ajjeesa hin reeba. Inni immoo hoggaa faranjoota kan lola irratti qabe fuudhee nyaachisee tottolchee of bira keessa lolaniin warri isa jala jiru. Maali keenyan ajjeefama ka Ormaa maaliif kunuunsa jennaan jarri sun bar jedhe warra Awurooppaa sun diina keenya malee barsiisota keenya miti isaan irraan barannu jedhe. Kanaaf ormi kaleessa obsa dhabe ormi kaleessa akka waraaciidhaan duroomuudhaaf ormi uummata kaan ofirraa dhoorge humnaan biyya bulchaa ture. Humnaan biyya bulchuun eessa akka gahu agarree jirra. Saamuun burhaqqisuu akka taate agarree jirra. Nama tumuun nama reebuun nama ajjeesuun har'a dheessanii
goda keessa dhokachuu fidde jirti jechuudha. Kanaaf obsi uummata keenya gaariidha malee hammeenya waan qabu natti fakkaatu waanuma cimuu qabu malee waan hammas mara rakkoo guddaa qabu natti fakkaatu obsuu itti fufuu qaban natti fakkaata. Obsaa garuu I think sarmaa wal qabsiifne obsaa tarsiimoodhaan mata qaba saffisaan deemuu barbaachisa. Obsi erguun dhaqxu sirni tura amma booda nu harkaan baatu gara isiin deemtu jiru wanni barbaachisu maali saffisaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan wal dhaga'iitti deemuu barbaachisa. Nyaata aadaa Oromoo keessa maal jaallatta? Ani marqaaf qoyqoodaa jaalladha. Marqa ofiifillee nan tolcha qoyqoodaa nan tolcha. Marqa? Marqa akka ajaa'ibaatti hin tolchan. Marqa dubartii. Okkatee fidi si agarsiisa. Egaa ammallee ariifatta yeroo deebitu manuma nyaata aadaa Oromoo funyeetti marqas marqitee nu nyaachifta. Akka ajaa'ibaatti. Qoyqocaa immoo anatu si dhiyeessa jechuudha. Qoyqocaa osoo hin ta'in wanni jechuuf maali? Ukkaamsa. Ukkaamsa baay'ee. Maarree qoyqocaa maan hojjetama? Maarree. Fooniif qoyqocaatiin hojjetama. Jawaar keenya wanti si bashannansiisu si waan yoon kan hojjedheen bashannana yookaan ispoortii ta'uu danda'a sirba ta'uu danda'a walaloo maaltu si bashannansiisa? Ana mana ispoortii hojjetu fakkaadha. Marqa nyaata kanaaf